Barreessituu kooti wal barii gaaddisee jedhama. Siinan jedhama. Gaaddiseen jedhama. Dhadaa baankii nurra yeroo sanas kaffalitii xumurii. Ta'us qarshii 200 natti argamaa jira bar. Maaltu godhanee qarshii? Kan nurra jiru meeqa? Amma yeroo darbee roobiin qarshii wayinaa kennee irraa kaffalee beektaa. Dhugamaa? Yoo baay'ate 30 yookaan 40 qofa irratti. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Saafee kaffalitii kaartaa keenya fuudhi. 50 immoo adaadodhaaf naa kenne. Ta'us hedduu irraafa bar. Kanaaf immoo siifi waan barbaaddeetti naajiraadhu kenna. Akkuma sitti bime kan adaadoof naa kenne. Nan bilbilaaf galgalan dhufti. Hello Tiff. Oh gaddo. Wantan argioton sittimi? Nanamatun siin jedhe. Maal inni? Itti gaafatamtuun koo bilise hiriyaa kufana wal si barsiisa jette. Eenyu faana tushee wal la barsiiste gaarii sitti fakkaata? Siinaan faana. Siinaan kam? Daadaamol handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaamol galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii reestooraantii hoteelaa fi kaaffee mana daabboo ammayyaa tajaajila baankii Butikota mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii elektirooniksii fi steeshinarii koompiyuuteraaf aksesarii moobaayilotaaf suphaa golawwan miidhaginaa golgaa fi minxaafii kosmootiksii sa'aatii fi xiyyoo ijaa Daadaamol yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddist Mangashaa Daadaamol. Hundi keenya abjuu jireenyaa milkeessuu feenu qabna. Garuu gufuuwwan garaagaraa akka nuti abjuu keenya milkeessineef danqaa nuti ta'etu jira. Hanqina jiru fageenya haala hojii mijachuu dhabuun ni mul'ata. Barnootaan of jijjiirree bakka yaadnu akka hin geenyeef wantooti nu taasisan hedduu. Yoo milaata anoo digirii koo lammaffaa hojjedhee abjuu koo kanan dhugoomsu. Hingaddina fedhii keessan hubatee rakkoo keessan baree kolleejjiin teeknooloojii Ameerikaa furmaata isinii fidee dhufeera. Digirii lammaffaa biizines administreeshinii liidarshiip piroojeekti maanaajimentiidhaan bakka jiraattanitti karaa onlaayinii barachuu akka dandeessan yoo isiniif beeksifnu gammachuu guddaadhaan bilbila harka keessaniif koompiyuutarii keessan fayyadamuun bakka jiraattan teessanii gatii madaalawaan ni argattu. Kanaafis beekamtii arganneerra. Finfinnee 4 kiiloo irraan gadee hoteela tuuristii yookaan weebsaayitii keenyaan galmaa'uu dandeessu. Kolleejjii Teeknooloojii Ameerikaa. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Onlaayik Farniichar Finfinnee jirra shaggar Onlaayik Farniichar meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa Onlaayik Farniichar irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu hojii keessan milkeeffachuudha. Onlaayik Farniichar sadarkaa isaaniif qulqullina umrii isaaniif jabina argaa ijaaf miidhagina yoo barbaaddan Onlaayik Farniichar filattu akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdi Shoolaa gamoo Itiyoo Seeraamik irra Piyaasa Haroon Taawur
Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qidduus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii Fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. Online Furniture. Eeyyeen Adaatu. Siinaaniif biliseen adda ba'uu qabu. Walfaana ta'uu hin danda'an. Kennu. Tasgabbaa'e. Hin jarjarin meewaa hundaatti. Siin heeruma dhowwuu hin dandeenye bar. Atis immoo dhowwuun hin dandeessu mirga isaati. Adaadoon kan jettu dhugaa isheeti. Mi'aa sa'aasin ani buna sinii danfisa Adaadoo. Adaadoo. Siinaaniif biliseen akkamiyyuu ta'anii adda ba'uu qabu. Kun dirqama Adaadoo. Siinaan yoo fuudhuu barbaadis dubartii biraa fuudhu malee biliseen fuudhu. Kennu mee tasgabbaa'iin siin jedhama. Maaf waan siin jedhu nageessu ati. Adaadoo maalin tasgabbaa Siinaaniin dhabaan jira bar. Siinaan eessayyuun dhaquun siin jechaara bar. Ila yoomiyyuu taanaan eessa naannoftee yoo dhufte Siinaan kanuma keeti. Adaadoo firaa ol faana ciisee bar kana yaadu. Siinaaniin waa'ee Siinaan yeroo yaadu moo onneen koo na dhaata. Akkana yaaduun qabdu. Akkana yaaduun qabdu. Akkatti yaadda taanaan ati jabduun turre. Maalin akkana fincaan gaalaadha dudduubatti si deemsisu. Maal jechuudha? Na dhagaye. Sitti nama na dhagaye. Waan angayoonaatti ifaajaa turte hundumtiyyuu bakka kana ga'ee akka nuuf kan fashaloofne. Dhumeera bar. Maaltu nu hafe? Waan jette hundumaa fudhachaa jirta, xumurachaa jirta. Amma waa'ee Siinaan dhiisiiti wanna firaa ol yaaduu qabda. Eessaa dhufne as geenya. Har'ammoo as geessee dubbii gara dudduubaatti deebiste naallee yaaddoon taane keessa nan galshin jabaadhu. Ani immoo si dudduuban jira. Siinaan yoomiyyuu taanaan eessattuun dhabduun. Dhugaan siin jedha. Amma yaada kee akka jirutti gurbaa sanarra gochuu qabda. Kunoo dhumarratti guyyaan ati mana hidhaatti baatu ga'e. Eeyyeen isaan maammaatiif baay'een si galateeffadha. Ana galateeffachuun sirraanii qabu. Ati naaf obboleessa kootiin ol siif lubbuu koo illee qusadha. Nan beeka roobsa. Ta'us immoo anaaf jettee jaalala kee balaarra buustee jirtu. Inni dhugaadha. Firaa'ol. Siifaniin karaa kamiinuu dhabuun barbaadu malu. Saniifanii waan hundaa daftee akka xumurtuuf kanan barbaade. Eessattan beekaa? Mucayyoo nama baate kan maaliiti? Hojjetu har'a gurgurtaa irratti qacaramte. Bakka ta'etti waan beeku natti fakkaata. Dhugaa moo? Eessatti? Hamma naa dhufeera. Mudannoo baay'ee ajaa'ibaati. Maqaan abbaa ishee Faayisaadha? Eessatti beektu? Obboleettii ishee Siifan jechuun yeroo darbe yaa qabadhi siin jedhan. Bilbila ishee irratti suuraa ishee yeroo baay'ee argee jiru.
qaamaan wal bartanii beektu? Qaamaan waliin barre siifan waliinis kan wal barre dhiyoo waan ta'eef waliin barre. Roobsa. Waayus rakkisee beeku. Amma garuu ormaa tokko akka tunaaf tuutu barbaada. Ormaa maal? Firoo ani siif lubbuu kiyya yoo ta'e siin kenna. Harmee godhu warraa kana misisiidha. No, Roobsa. Olmaan harmee keetiif oola akka tinaaf deebistuuf osoo hin taane olmaa obbolummaa olmaa hooyyummaa akka tinaaf ooltu barbaada. Homaa rakkoon qabu. Harmeen koo aduutu waan barbaade siin godha. Tole. Haala kamiiniyyuu meelaalaan akkatti siifanii hojjechoota akka isheen hin barre. Siifanis meelaalaa wajjin hojjechuu kee baruu hin qabdu. Xiqqoos haa ta'u sababa barbaadiitii siifan meelaalaa wajjin akka ishee wal barsiisne godha. Kun akkamitti ta'a firu? Ani siifan hin baay'een jaalladha. Haadha warraa koo akka taatutti tajaajila. Akkamitti obboleettii isheen bariin yeroo dheeraa turuu danda'a firu? Roobsan, xinnoo ishee salphaa akka hin taane beeka. Garuu yeroo gabaabaa keessatti wanti hundumaa akka hin sirreessa. Kuni baay'ee ulfaataadha. Mee maali sababni isaa? Maaloo Roobsan, gaaffii nama siif deebisuu hin dandeenye na gaafatin. Yommuu yeroo isaa ga'u hunduma isaa barta. Na amani, sis ta'e siifanii wanta miidhuu qabu. Ati haa jechuun anaaf obboleessa. Iccitiin si dhoksu tokko iyyuu hin qabu. Iccitiin kun humna gidduudhaa ba'uu hin qabu. Waadaa naaf se'a. Tole Firaa'ol. Amma si jaalladhu hin beekta. Cidhiidhaan si qaba rakkoon qabu. Waan hundaa ifaan natti himtee waan si gargaaru qabaadhee osoo si gargaaree baay'ee natti tola. Hedduu galatoon akkuma siin jedhe iccitiidhaan naaf qabe. Wanti kun anaaf si gidduudhaa ba'uu hin qabu. Tole haa ta'u, homaa rakkoon qabu. Dhugaa keetti iccitiif waadaa keenyas amma jedhameen ol eegdee jirta. Inni dirqama gooteef jiru. Garuu amma waa'ee siifaniif waa'ee meelaalaa kan kanaan dura natti himteen dabalata kanatti himtuun barbaada. Wanti haarofti homtuu hin jiru. Akkuma kanaan dura siin jedhedha. Akkan jaalladhuun itti hime. Isheenis immoo akkana jaallattu natti himteetti. Kanuma. Firoo. Dhugaa baay'ee gammadeera. Baay'ee gammadeera riyyaa koo. Waa'een keef waa'een meelaalaa sadarkaa kana ga'a jedhee yaada. Sin galateeffadha Roobsan. Gammachuun koo gammachuu kee ta'uu sirrii ta'uu eega. Kanaaf amma yeroon isaa waan geessitti fakkaatu. Eeyyaan amma yeroo isaati. Mee natti himi. Hiriyyaa garaa keetii iccitii kee dhokfachuu maaliif barbaadde? Meelaalaa akkam beeku siifaniin akkan dhusku maaliif barbaadde? Maal sitti fakkaate Roobsan? Ni yaadataa barataa taanee yommuu yuunivarsiitii ture sana. Abbaan nama maqaan isaa Faayisaa jedhamuuf qarshii liqeessee ture siin jedhee ture. Abbaan kun yommuu qarshii kana isa gaafatu battaluma sanatti liqeessee ture. Dhimma sanatti illee baay'ee haftee akka turte ni yaadadha. Eeyyeen. Namni sun illee ijoollee lama qabaa siin jedhee ture. Natti fakkaata yeroon isaa waan baay'ee tureef garuu irraanfadheera. Kanaafuu ijoolleen sun meelaalaadhaaf siifani. Sababa abbaa kootiitiin abbaan isaanii du'e. Maal? Maaliif natti himneeti? Maaliif mudannoon akkana?
Miilaalaan waan barteessitti fakkaata? Waan si barteessitti fakkaata? Miilaalaan waan beektu natti hin fakkaatu. Garuu immoo guutummaan guutuutti hin beektu jechuu hin danda'u. Daa'ima taatee abbaan koo waan tokko ta'ee jennaan yoo naan isin dhiise miilaalaa miti jechuu ishee yoom yoo irraa. Ati garuu maaliif ifaanaa isa? Maaliif firaa? Maal seeti? Yommuu isheen waajjira keenya qacarriif dhufte miindaa fi sadarkaa ishee irraa gadi buutee qacaramuu ishee dhuftuun akka shakkutame. Ati garuu akkamitti barte waan kana? Akkuma siin jedhe qacarriif gara waajjira keenya yommuu dhuftu maqaa ishee hanga akaakayyuu isheetti dokumentii ishee irraa arge. Maal kun wanta isaati moo? Namni akkamitti maqaan akaakayyuutti tokko ta'a? Ilaa Miilaalaa Feesaati dhaabbatee fi PLC raasii bilbila. Dokumentii kee ilaaleen jira. Kamisa ganama sa'aatii sadiitti interviiwudhaaf akka dhuftu. Tole, homaa miti. Hello, from Sanagaadha. Kamisa sa'aatii sadiitti dhimma ariifachiisaa waan si barbaaduuf gara biiroo akka dhuftu. Tole, tole. Hello, from Sanagaadha. Kamisa sa'aatii sadiitti dhimma ariifachiisaa waan si barbaaduuf gara biiroo akka dhuftu. Tole, tole. Yeroo sana tasaa ta'u jettee yookiin ana miidhuu dhufuu ishee adda baafachuun irra ture. Bro, ati garuu maaliif natti himu? Maal sitti fakkaate? Ati siifanii wajjin jaalala cimaa keessa turte. Ani immoo dhimma kana sitti meessi jeequun barbaanne. Sana irratti immoo Miilaalaan dhimma kana yoo barte karoora ishee jijjiirtee deemuu sodaadhe. Kanaaf waan tasa ta'e immoo gadoo si ba'uuf waan dhufte sitti fakkaata. Dur hin beekun ture. Amma garuu waan tasa ta'e natti fakkaata. Eenyummaa koo yoo barte akka isheen hin jibbine baay'een sodaadha. Ati garuu Miilaalaa dhugumaan jaallattedha? Eeyyeen. Isheenis akkana jaallatu sirriitti hin beeka. Tole. Tole haa ta'u fira. Garuu waan hundaa ifaa fi ifatti ulisu. Tole. Garuu yeroo xiqqoo naaf kenni. Haa ta'u. Wanta hundumaan nan sirreessa. Atis immoo kanumaan itti fufi. Tole haa ta'u. Tole haa ta'u fira. Garuu waan hundaa dafii sirreessi. Siifan obboleettii ishee faana wal baruu dhabuu kootiif baay'ee gammadduu miti. Nan yaadadha siifaniif Miilaalaatti dhugaa jiru mii barbaaddee waan ta'u mabisa. Eeyyeen yeroo ibsan.
Hello. Hello. Akkam jirtu Rosa? Nagaa keeti? Serta. Manan jira amma mammee ilaalaa geggeessee deebi'ee mana ta'a. Akkasii ani amma wanta dhageensi bilbilaa jira siifan waggaa bilbilaa nu deessitu dhagee meeloon hiriyaa biraa akka qabdu. Maal? Eeyyee nama Siinaan jedhamu hiriyummaadhaan waggaa furii olii akka turan gaafatu dhagee. Bara waggaa tokko dura gargar baanii jiran aan jettee jirti. Maalumaafuu qulqulleeffadhu osoo addaan baanii dhute siifuun natti himte turte. Okay. Amma xiyyeeffannaadhaan hordofuun qaba. Anillee torbee makanan dhugaasaa meelaalaaf siifanitti hima jedhee yaadeen ture. Hundaafuu xiqqoo haa turu. Tole haa ta'u fira. Mee maalumaafuu of eeggadhuti. Tole jedhe nagaan oole. Nagaan haa ta'e. Masoodii jechuudha. Ani amma hiriyaa meelaalaa qorattee bira geessa osoo hin jiru ati numaayyuu daftee fuudhuuf murteessite. Maal godhu Roobsan? Wanti hundumtuu bitaa natti gale. Meelaalaa baay'een jaalladha. Garuu moo namiitii shakkiin jedhamu caalaatti bitaa natti gale. Kanaaf maal jettee kan yaadde daftee ariitiidhaan fuudhudha? Eeyyee. Kun egaa guyyaanis guyyaa dhalaa anis siifan obboleettii kofaan ol bari gaafa isheen jettu soba koof sababa guuruutti man jira. Naaf gala Roobsan amma ulfaataa akka inni ta'e. Yommus meelaalaa wajjin yommuu ol fuudhuuf ture sana dhugaa jiru itti muufan ture. Garuu moo gidduutti wanti biraan uumame. Siinaan akka hiriyaa akka qabate sitti himte jechuudha. Siinaan maaloo naannan dhiphisiinatti dhugaa baruu barbaadde shumarraan bartuu. Dubbiin balleessanatti fakkaateera. Maal inni siif eenyu kan bilbilee eenyu Siinaan? Siinaan hiriyaa obboleettii koodha amma garuu adda bahanii jiru. Maaliif adda bahan? Isheen hiriyaa biraa qabattee jirti inni immoo isaa manee fudhachuun barbaadu. Isheen gaafa hiriyaa qabattee isatti himne moo maaliif? Lakki ifaan ifatti itti himne garuu yeroo sana Siinaan hin sodaatte amma garuu kunoo dhugaan immoo ba'uunsaa loonaa yeroo isaa eeggatee ba'e. Kanaafuu maal godhisin jedhare? Hiriyaan shaaraan eenyudha? Maalummaa isaa baruu barbaada beektaan? Ani maalitti hin beekan ta'us immoo akkamittiin itti himu baay'ee ulfaataadha bara. Siifuu ko? Akkas taanaan obboleettii keetti waan jiru ifaan haasa'uu qabdi. Ati maaliif gidduutti dhiphatta? Isheen garuu baay'ee salphistee ilaaltee turte beektaa akkanaatti bakka. Siifuu ko? Ati akka dhiphattu hin barbaadu. Anis yeroo sana siifan osoo odeessituu dhaga'ee sitti himnaan waan nan jette sana yaadatta. Kiyyoo akkamii keessa seenne garuu fira. Waa'ee meedaalaa adda baafatte? Maal si fakkaate Roobsan? Ani meelaalaa baay'een jaalladha. Garuu ammas shakkiin qaba. Tarii yoo na miidhuudhaaf ta'e. Tolee waa'ee hiriyaa ishee Siinaan jedhamu sana maalirra geesse? Waa'ee maqaan hiriyaa ishee Siinaan akka jedhamuuf waggaa tokko dura akka gargar ba'an natti himtee jirti. Shakkii tokko malee waan sitti himu firu. Hiriyaa akka qabduu fi eega si waliin ol barteen booda akka dhiiste sitti himuun barbaada. Dhugaa moo? Eeyyee. Torbee darbe siifanii bilbileen ture. Amma gargar ba'anii jiruure? Gargar ba'an jiru. Meelaalatu hin barbaadu jedhe. Sababni isaa immoo si. Firo. Ariitiidhaan osoo ol fuudhuu baattanii baay'ee natti tola. Kanaaf ati maal yaadda? Ifaan ittiin maal rakkoo qaba? No. Akkas hin godhu. Tarii kaayyoo biraa qabdu yoo ta'e maaliin nan beeka. Kanaaf akka nama beeknee itti fufuu danda'uudhaan qaba. Hani yoo agayuumitti kan siifaniin sobaatti fufu.
Nan beeka roobsan. Sis rakkoo xaxaa kanis baasuudhaaf yeroo xiqqoo qofa naaf kenni. Ada. Kuno sababa sanaan osoo itti namni naftee hagammaatti soba keenyaan itti fufnee jirra. Sana boodas itti himuuf jennee wanta uumin irraanfatte. Maal turan yeroo sun? Guyyaa siinaniin arge jettee naa bilbilte sun. Yaadadha. Sinan. Roobsan akkam? Akkam. Galata waaqayyoo. Eessa jirtan? Meeloo wajjin bashannanaa jira. Amma na dhaggeeffadhu yeroo bal'aan qabu. Siifan faana osoo jirru hiriyaa meelaalaa duraanii sun siifan hin dubbisuu dhufeeta. Jarri kun ammayyuu adda hin baane jechuudha? Anuun beeku garuu siifan dubbisaa ni jirti. Yeroo ilaalu garuu baay'ee haaree gaddee jira. Suuraa kaasiin. Suuraa kaasuun hin ta'u. Yoo na argina shakka. Garuu maaliif cidha kana xiqqoon tursiistan firaa? Akkan dhugaan na jaallateef nan jaallanne kanan baruu danda'u erga naaf ishee wal fuune booddee. Erga wal fuutanii booda kan dhugaan isaa bahu. Dhugaa isaa baruudhaaf kanan ariifachiisu qabu yoo amma. Tole. Roobsan. Maaloo sababa ta'e uumitii obboleetti ishee jiru waliin barii ture. Siifaan kana booddee sababa kamuun dhiyeessan nama amantu bara. Roobsan. Maaloo. Amma naaf ishee wal fuunutti anaaf si gidduutti icciitii godhee tursi. Roobsan. Maaloo. Amma naaf ishee wal fuunutti anaaf si gidduutti icciitii godhee tursi. Nayyaadha maalumaan fuudheef. Tole yeroo dhuftoo dhiyeessan. Jedh. Nah, kumayo, montan. Nagaa. Macchiato. Thank you. Nakam bro. Nagaa. Ati nagaadha garuu? Ya, nagaa. Kumayo. Kunoo gaa erga wal fuutanii akka salphaatti ji'a 5 darbaa jirti. Sirrii jette. Garuu kan na dhibu meelaalaa wajjin amma maata osoo sin wal barsiisiin turuu isheeti. Baay'ee malee. Al takka takkaa firu. Soba koof sababan dhiyeessu baay'ee na salphachiisa. Homaa miti. Amma wanti hundumtuyyuu sirrata. Tole. Akkam garuu meelaalaa yeroo kana gidduutti akkamitti ilaalta? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een ofitti saalfadhe. Ishee shakkuu kootiin. Sammuun koo hammamna ceephaaseeti. Kanaaf meelaalaan akka ta'e yaadde osoo hin ta'in akka ishee waan beekanitti fudhatte. Eeyyeen meelaalaan waan beektu tokkoyyuu hin qabdu. Jalqabaa kaaseen sochii ishee tokko tokkoon hordofaa ture. Dogoggora tokkoyyuu irratti hin argine. Dhugaatti waa'ee koo yommuu bartu
na jibbitii laataa shakkii jedhutu keessa guutee jira. Garuu waan itti beekuu qabdu Meelaalaan hiriyaa ishee duraanii kan dhiiste erga si waliin wal barteen booda akka ta'e garuu si sobdee jirti. Ta'uu danda'a. Sababni isaas immoo waan baay'ee na jaallattuuf akka nan dhabne sodaatee ta'a. Hin ta'a. Mee amma maal yaaddan? Egaa boru Meelaalaan saa hojii booddee siifanii fiddee akka isheen dhuftu waan godhu. Sana booddee immoo atis dhuftee waan jirutti himna. Firaa'ol, dhugaa dubbachuuf ani baay'ee sodaadheera. Siifan maal naan jetti laata? Yookiin immoo an dursee waan jiru itti himeen sana booddee dhufuu dandeessa. Akkas bayyanatti fakkaata. Ani danda'ee ija siifan laata. Abshir. Kana booddee firii taana. Waaqatu beeka. Sa'aatiin kee immoo baay'ee bareeddi. Oo. Sanatti arginu beeku haaraa fakkaata. Siifantu kennaa naaf kenna. Oo, gaama. Filannoo sirriitti beekti. By the way, sin gaafadha osoo hin jedhu irraa fadha. Meelaalaan dhaabbata akkamii fideetti koomishinii 200 ishee argatte. Koomishinii maali? Anuun beeku siifantu akkas naan jedhu. Maali maal taate? Maali boossa? Maali boossa? Ani maal akkamitti homaan taane jetta tuubaa jirtu sababa malee boossa? Waa'ee siifantu na yaaddisaa jiru. Maali siifa maal taate? Bakka hojjettu sanatti qabduu maallaqa akka isheen taate beektamu. Eeyyeen kanaaf maaltu maal ta'eere? Kaasnaan furtuutu irraanfattee birii 200 jalaa fudhatan. Maal? Yoom jalaa badde? Kaleessa. Maaliif natti hin himne reeti? Si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii ishee kanaaf itti gaafa kana boossu. Anatti maal natti dhaga'ama? Hin boo'e waan hundumaaf iyyuu. Kana amanuu hin danda'u. Kan si dhibu Meelaalaan barsiifan jedha maallaqni bade jettee akka isheen harkaa fuute beektaa? Sanuu immoo akka ati kenniteef itti hin himu kan isheen naan jetteef akka hin gaafanneen sodaatteeti. Meelaalaan sirriitti na sobdee jirti. Maal? Kunoo laa seenuu sii fiddeettee mooneettu sii miicce. Monet. Siinaan. Tole manaa uummadhu. Tole. Waan hundumaaf iyyuu daddafii uffadhu. Ciree bakkeedhaa nyaanna. Hojiin immoo nuti barfachaa jira. Siinaa. An uffata keetti bu'uu barbaadeemti. Garuu umurii kanaan yeroo isaan uffata kee miiccan argeen gargaara rakkoo maalii qaba? Fakkeessitu.